ijoollee haaraa biyyarraa dhuftan waan kana dhageeffadhaa. Keessaanuu Suudi Arabiyaa keessaanuu jechuudha. Jalqaba irratti shaayii danfifattee lafa keettee itti deebitee hin dhugin. Bishaan garuuraadhaan bishaan baname. Tolee, nagaa caaluu nagaa waaqayyoon haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Inni anaaf sii nagaa keenya waaqayyoof godhanne haa ta'u. Obboloota koo guyyaa irraa kana maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu. Akkuma sagalee kan dhaggeeffattan jedhee yaada. Ijoollee biyya Arabaa jiran biyyoota Arabaa keessaa biyya Saudi Arabiyaa jiran jechuudha. Sagalee kana dhaggeeffattan jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Amma maatii wajjin jiraatan keessatti ijoolleen Saudi Arabiyaa jiranii baay'een isaanii itti maxxananii haaluma gaariidhaan dabarsaa jiru. Baay'een isaanii immoo ofii isaanii shakkaa jiraatu. Ani maal jechuun barbaade obboloota koo kana irratti of eeggannoo godha. Of eeggannoon barbaachisaadha. Nuti nama waan taaneef of eegnee hin dandeenyu. Haa ta'u malee waaqayyo nu haa eegu. Waaqayyo nu haa eegu malee nuti of eegnee hin dandeenyu. Garuu waaqayyo biratti immoo nuyi sirriitti of eeguu qabna jechuudha. Akkuma sagalee kana irra dhaggeeffatanii ijoollee baay'een shaayii dogdanii lafa gootanii gara biraa hin deemina. Akkuma battaluma sanitti waan gootan godhaatii qulqulluu ofii keessanii fudhattan nyaata soo ta'e bishaan soo ta'e shaayii soo danfifattanii waan barbaade waan qoonqoo keessanitti nyaattan jechuudha. Battaluma sanitti osoo gattanii biraa hin deemiin fayyadamaa jedhaa jiru. Dhugaa namni akkaattis nama of eegee hin danda'u. Maaliif hojjettanii argitaniirtu Araboota hojii isaanii yeroo namni midhaan nyaataaf ka'u kan isaan ergaa nama erganii ijoolleenis haa ta'u yeroo nuti boqonnaa irra jiraannee tariitii nyaata hiriyaatas haa ta'u misaas haa ta'u yeroo nu nyaata nyaannu kan hojiin isaaniitti mul'atu jechuudha. Namni dhiisee nyaata saniin ka'uu jechuu kiyyaa miti. Dhiisanii ka'uu waan nama jirudha. Haa ta'u malee nyaata sana garuu iddoo itti gattanii deemtan bishaanis haa ta'u midhaanis haa ta'u sirriitti obboloota koo deebitanii hin nyaatina. Dhugaa waaqayyo deebitanii hin nyaatina. Beela urreessaniif wayya. Booda illee jechuudha kan biraa fudhattanii nyaachisanii wayya jechuudha. Maaliif waan sana itti deebitanii sanillee kan dhiiftanii kaata sana dhiiftanii jechuudha. Maaliif hojjettanii obboloota koo har'a mana namaatti gaafa dhukkubsatan mana namaatti dhukkubsachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Garuu waaqayyo nama hin dhibiniiti. Waaqayyo dabarsee nama hin kennin malee waaqayyo dabarsee si kenninaani homaa gochuu hin dandeessu. Homaa wanti namni godhu tokkollee hin jiru. Madaamonni kanuma beekaman kana waggaa baay'ee gaafa bira turan jechuudha. Waggoota baay'ee gaafa bira turanii gaafa ingallas jedhanii ka'anii boqonnaa hin qabu sammuun isaanii kun baay'ee hin jaallatan jechuudha. Lammaffaa immoo jechuudha. Inni biraa immoo maal isinitti fakkaate yeroo jechuudha. Bira turanii galaniif gammachuu hin qabanii lammaffaa deebi'ee immoo jechuudha. Haaluma garaagaraati waan tokko hamaa sanii irratti yaaduudhaaf gaafa ka'anii tokkoffaa waan hin taane sanii irratti yaaduu gaafa kennan tokko keessi keessanuu isin beeka jechuudha. Keessi keessanuu isin beeka warri keessi keessan beeku jechuudha. Garuu kana keessatti maalidhaa garaagarummaan namaa nama sana waggaa baay'ee bira tureef homaa nan godhu jechuu keenyaa miti. Obboloota koo wanti nuti ilaaluu qabnu yeroo hammaa kan ilaaluu qabna jechuudha. Yeroo dur darbe doon taane yeroo hammaa kana namni guyyaa guyyaadhaan jijjiiramaa deema waan ta'eef jechuudha. Haalota ollaa jiruun jijjiiramaa deema. Haalota ilaalanii jijjiiramaa deemu. Lammaffaa deebi'ee immoo jechuudha. Kanuma argaa jirtan kanaa ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa keessatti akkuma waliigalaa itti hin jiru jechuudha nagaan. Nagaan hin jiru warra nagaa qabaniyyuu nagaa dhabaa jiru jechuudha. Kanaaf sagalee obboleettii keenya kan dhaggeeffataniitti obboleettiin wayitiitu jira. Waan fayyadamtee waan nyaataa jechuudha. Nyaata fayyadamteetu lafa gootee deemnee achitti deebitee gaafa nyaattee nyaata sana egaa nyaattee bubbulteen boodatti obboleettiin kun ofii hin beektu. Bakkuma argitetti argamti.
ijoolleen keenya baay'een akkuma beektan miidiyaa kanarratti hundumti keenya fayyadama. Waa baay'ee argaa ooltu obboloota koo. Kana jedhee osinitti himuu baadhe jechuudha. Inni kuni namni lafaa ka'ee akkana hin ta'u jechuudha. Kan akkana godhaa yeroo harkuma namaati jechuudha. Harkuma warra wajjin hojjennu kanaa jechuudha. Kanaaf garuu amma bara kana keessa ji'oota kana keessa Saudi Arabiyaa keessa waan akkasitti baate jechuudha. Ani amma maasin jechuun barbaade ofii keessan eegaa obboloota koo. Ofii keessan sirriitti eegaa jechuudha. Halagaan halagumoomaas nurraa hin qabanii. Hamma har'a waan wajjin hojjennuuf nutti fakkaachuu danda'a. Har'a waan wajjin hin kofallu nutti fakkaachuu danda'a. Kanaaf ofii keessan sirriitti eegaa jechuudha. Nyaata keessan yeroo nyaattanii sa'aatii wasanamee tokko godhadhaatii nyaata keessan nyaadhaa malee nyaata odoo nyaattan gosa duratti gattanii hin deebiin. Waan baay'ee irratti hojjechuu jiru waan ta'eef jechuudha. Nama dhagaa jirtan kana nama argaa jirtan kana jechuudha. Nuti akkuma duras hin jedhe of eegnee hin dandeenyu obbolaa dhugaa dubbachuu fi of eegnee gonkumaayyuu hin dandeenyu. Garuu inni nama eegu Waaqayyo qofadha. Nuti jechuudha yeroo biyya Arabaa kana dhufnu egaa jala murree dhufne obboloota koo waan hundumaayyuu jala murree dhufne yeroo isin jedhu tokkoffaa jireenya gaarii jiraachuu, lammaffaa jireenya amaa jiraachuu, sadaffaa jireenya wal keessa jiraachuu jechuudha. Injira kaa jireenyi ani itti deemaa jiru haadha hormaatii abbaa hormaatii waan irraa beeknu hin jiru. Geenii kana keessatti maal gochuu qabna nuti ofii keenyaaf xiyyeeffannoo kennee ofii keenya gargaaruu qabna jechuudha. Waaqayyo biratti Waaqayyo gaditti. Kanaafuu warri ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa jirtan qofa miti. Ijoolleen manuma namaa keessa jiraattan manuma namaa keessa hojjetan tokkoof injiroon jennee of eegaa sirriitti. Inni lammaffaan maali nama lama hatanii gizee galtanii sirriitti of eegaa jechuudha. Fakkeenyaaf saba keenya kan hin taane wajjin gaafa galtanii sirriitti of eegaa jechuudha. Nama ijoollee baay'een dhugaa yoo hin himatu inni kun nyaata gizee hojjetu inni kun immoo cidhaatee gaafa hojjetu bakka walii galtee hin qaban surma gongumaa yoo walii galtee kan hin qabne baay'ee jiriitu kanumti jara caalaa walitti hammaatanii dabarsanii wal kennanii waa meeqa keessa wal galchan baay'ee jira jechuudha. Kanaaf nama lama hatanii gaafa jiraatanis obboloota koo sirriitti of eeggannoo godha. Namni yeroo isinitti gamu isin deebitanii ittiin gamina dhugaa Waaqayyooti fo. Maaliif hojjettani namni gaafa isinitti waa tokko yoo isinitti raawwachuuf ta'u deebitanii haloon baafatina dhugaa Waaqayyooti fo. Wanna sana dabarfadhaa yerootti jechuudha. Nama san gaafa dabarfattanii booda namni sun yookaan isinii ol taa'uu kan immoo isinii gaditti gadi deebi'a jechuudha. Deebi'a yookaan yaada jijjiirrachuu danda'a jechuudha. Kanaaf mana namaa keessa jiru nama lama hatanii yoo jiraattanii isaanis sirriitti of eeggannoo godhaa jechuudha. Saba lama hatanii yoo jirtan tokko akkuma beekamu nuti ijoollee Oromooti. Deebi'ee saba biraa wajjin gaafa jirtan warra Habashaa kan wajjin gaafa jirtan sirriitti of eeggannoo godhaa jechuudha. Hanuma argaa jirtan kana miidiyaa irratti kan waliif qoricha laatu jira. Kan immoo albidhaan wal ajjeesu jira. Baay'eetu jira jechuudha. Kuni himamee kan dhumatu miti. Garuu ani sagalee micayyoo kanarratti qabadhee maastiin jechuun barbaada. Madaamota wajjinis waggaa baay'ee soo hojjettan obboloota koo itti dabarsanii of hin gatinaa jechuudha. Bara kana keessa barri jijjiirameera waan ta'eef jechuudha. Namni akka itti bahu beeka malee akka itti galu tokkollee keenya umtuu wanni beeku irraan jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaadha. Nyaata keessa yeroo nyaattan eeggadhaadha. Bishaan keessa yoo dhugdan eeggadhaadha. Namni fayyaadhaan galuun obboloota koo waan guddaadha jechuudha. Fayyaa ofiitiin ba'anii fayyaa ofiitiin galuun waan guddaadha jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtanii haaluma sagalee kana dhaggeeffattanii sirriitti of eeggannoo godhaa dhugaa Waaqayyo. Namni waa argu malee miidiyaa irra bahee hin dubbatu. Namni waa argu malee callisee hin dubbatu jechuudha. Namni itti dabala malee jechuudha. Waa malee bahee hin dubbatu. Waa argu malee bahee miidiyaa irratti hin dubbatu jechuudha. Obboleettiin kun sagalee ishee dhugaa Waaqayyootiif anaan baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Odoo fakkeenyaaf jechuudha. Namni tokko nagaadhuma odoo wajjin jiraattu gaafa si biraa nagaa dhabu akkamitti dhaga'amame. Obboleettiin kun amma ijoollee baay'anii rafaa jiru naguma si biraa deemanii gaafa rafanii achumaanii fayyaa dhabu. Achumaan deemaniituma bakka itti deeman wallaaluu. Kanaan booda kaasaanii gaafa nuti of wallaallee waan barbaanne taane isaan hamma yoo nuti sammuu keenya wallaallee isaan waan tokkoon isaatti dhaga'amu tokko jiru. Yoo barbaadan baasaniitu karaatti sigatu ambiraa sararanya biraa fidatu. Kanaafuu isaan yookaan si jaanjeessanii mana keessatti si hambisanii si hojjisiifachuu barbaadu, si taphachuu barbaadu, waa hin taane sirriitti raawwachuu barbaadu jechuudha.
Kanaafuu ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtan qofaa miti. Ijoolleen biyyuma Arabaa jirtan, gola Oromaa jirtan hundumti keessanuu sirriitti of eegaa. Adaraa obboloota koo sirriitti of eegaa. Qaama keessa waan hundumaa keessa sirriitti of eegaa. Waaqayyootti jajjabaadhaa. Hariiroo Waaqayyoo wajjiniin godhadhaa. Namni keenya jechuudha gaafa Waaqayyootti jajjabaadhaa. Hariiroo Waaqayyoo wajjiniin godhadhaas jedhanii akka waan bakka salphaa wayiisti laatu. Salphaa miti obboloota gisee biyya Arabaa jirru kana Waaqayyoo wajjin hariiroo godhachuun baay'ee guddaadha jechuudha. Gisee biyya Arabaa jirru kana qofaa miti yeroo hundumaa Waaqayyoo wajjin hariiroo godhachuun waan baay'ee gaariidha. Waaqayyo osoo wajjin jira taananii biyya nagaa hin qabne keessa nagaan jiraatta. Waaqayyo osoo wajjin jira taananii maatii nagaa hin qabne keessa nagaa si rakkisa. Waaqayyo osoo wajjin jira taananii waan hundumti kee nagaadha. Wanti hamaa sirriitti raawwatu tokkollee hin jiru. Maaliif Waaqayyo dabarsee hin kennu jechuudha. Si mataa keetii fi mootii gaafa Waaqayyo wajjin hariiroo qabaattee, gaafa Waaqayyo wajjin nagaa qabaattee, hollaa keetiif ta'uu dandeessa, maatii keetiif ta'uu dandeessa, biyya keetiif ta'uu dandeessa, waan hundumaaf ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaafi sammuu keenya yeroo hundumaa gara Waaqayyootti nuuf haa ta'u, waan hundumaa ofirraa eeguu dandeenya jechuudha. Tikseen keenya, oolchaan keenya, hundumaayyuu isa qofadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu gara Waaqayyootti deebi'aa obboloota koo, Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaadha. Guyyaa irraa kana kanuma qabadhee isinii dhufe amma waan biraatiin walitti deemutti nagaan naa tura.